galatoom. Meeqni tokko waaqaan waliin galateeffadhaa. Wannan dubbadhu waan lama tokko waaqa raafadha tokkoon galateeffadha. Wannan waaqaafadhu waan foonii firsee waaqa na gargaara doon galateeffatini gara mana barumsaa deemee waaqa sagantaatti qabee foonii caalaan santuu wanta giddina ta'u kana waaqnaa beeka jedhee waaqa soba jedhee itti soba. Waaqa sobuu hin danda'u waan ta'eef itti soba. Kanaafuu waaqa irraa raasa. Galateeffadhu waa'ee guddoo na gargaare aga gulfaan jasa galchuu kana mulu na gargaara dhufe gaafa humna kiyyarrallee waan bacaastee raafan bacaastee namni tokkoon beekanii aga operaasyoonii direessi riiferii xaafanii erganii agaan didadhee naan doktoroota muluun na loltee namu hata siin tajaajilu riskii keen fudhan mana deemii galenna hin galadhee waaqni na gargaaraan gala jennaani obboloole na erganii karaa dhedhanii obboloole dhuftee na sabaa bara dhadhee didadheeni isiillee nama guddaa ceersee didadhee isiile dadhabdee baate doktoratu waliin taa'ee aartee gariin narraa dachaate duubarra ifumaan deebanii yaada operaasyoonii kan isanii na kadhatuu jammaranii jennaa yoo seeraan tajaajila noormaali na tajaajiltan ta'e tajaajila yookiin nagalchanaan tajaajila kaanti deebisanii achi waaqi sanuma adoo operaasyooniin sulleen ta'ee adoo saalee na ergin sa'aatii adoo daqiiqaa suuqaatiin na gargaara. Achi ammallee seexanii waa'ee fiildiitu eega mana galeelle guddoon dibamaa ture akka guyyaa 45 tureeti. Adoo taa'een ta'ee adoo daa'ima kiyya qabadheen ta'ee adoo akkana qabadhee daa'ima kiyya qabatiin ta'ee achi aanillee nama tokkoon beeka nama waaqa meggaabiillee ergadhee waaqa naa kadhadhee. Inni dhufee waaqa naa kadhatee jecha naa baasee deemee akkuma inni jecha naa baase sani waan jecha saasarraa tokkanillee amanee waan fudhadhee fi jecha saasarraa du'aa fi waaqni na gargaare bulii sadi naa qabe bulii sadii santi ta'ee ta'ee daa'ima kiyya qabadhee. Ammallee isaallee naa eebbisaame. Waaqni isaan duraan nu bulcha abboo. Abboo waaqni kenna saabaceessu. Intufatina dhugaa akka malee waaqni sarraa hojjeta dhugumaan amanee fudhadhee naa ta'e garuu waaqni galatoomuuti. Inni laatoo dhufeen waliin galateeffatee na tola. Sabula galado, nama bila sora sudah melado, berbahasa berbahasa bukse gacha, wana misaga bente nanacha, wana bila bukani, sabula galado, nama bila sora sudah melado, berbahasa berbahasa bukse gacha, wana misaga bente nanacha. Anbanade sabante, anbanade baibela, anbanade sanadisa, anbanade ruhatusa, anbanade sabante, anbanade baibela, anbanade sanadisa, anbanade ruhatusa, wali komatamu, oyakera nineramu, wali desa, anasisilesa, wali komatamu, oyakera nineramu, wali desa, anasisilesa, 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 anasisilesa. Anasisilesa, wali komatamu, oyakera nineramu, wali desa, anasisilesa, anasisilesa, anasisilesa. Namanya Tobi kerana apa yang dikatakan adalah Tobi sini kena Makala kalsa. Ay waki wabin ng galate tuma. Pero ang berkat sa waki na makarkara kesa tuba kakala tuba aja ane darane. Waki le cinca galata sampulah tu kedawante mal kana tu ikanal le jala bunwa buntu le galate sa on le tu itne kata itu. Waki
hundaalee nu gargaaru hojii teenya laalee nu gargaaru nuti tolleef nu gargaaru osoo nu cubbaaleeyyii ta'een osoo nu isa yakkinu kallattii kamiinuu waaqa gargaarsa isaatiin nu cinaa dhaabbata waaqi Habashaa irra taree faranji nuu kenne mucaan akka malee bareeda. Baay'ee bareeda. Maqaan isaa kakuullee yoo waaquma baasee anaamate. Kanaafuu muddoo dubbatuu irra mee galata waaqaa fidaa. Saatiin kan nurra waan baay'ee dhiphateef maqaa waaqayyoo haa ulfaatu. Thank you, Holy Spirit. Haati ulfaa tokko lammaffaa ijoollee xixiqqoo warra jiraatan ijoollee xixiqqoo walitti tolfaa sababa daa'ima kanaa akkasiin isaan qabu. Tolga waa fuula qasse daa'imman xixiqqoo argatan tokko haati ulfaan haganaa ulfa waduun ta'e ta'ama ulfa qaba. Akkas akkas haati ulfaa kaa asun ayyaan ijoollee baay'ee rukutama. Namni feerummaa irra fe'e namicha gara waaqaa diriirsee waa kadhata. Waaqayyoo maqaa Yesuus Kiristoosiin galannisiitu. Marroo yeroo tana nuu kennite, marroo maatii kana nuu kennite ulfaatu. Ijoollee sitti nuu kenne daa'imman gara keetti lakkisaa nuun jette. Nulle sirraa dhogginu gara mana keetii arginu. Amma daa'imman mana kana keessa jiran maqaa Yesuus Kiristoosiin hantuu isaa duraa gortu. Haadhotii ta'een amma ulfa qabdu maqaa Yesuusiin nagaa haa eegantu. Qilleensi isaanii baay'oo jiraate kan rukutame haa ta'u. Daa'ima keenya kakuu nuu kennite. Kaganni guddatee mana sagadaa tajaajiluu jalqabu. Kaganni guddatee addunyaa bulchuu jalqabutti maqaa Yesuusii harkatti dabarsinee kennineera. Maatii isaa qalan kanallee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin qalbeeffannaa isaa guddisan kenniif. Ani dubbadha kana maqaa daa'ima kun addunyaa irraa naanna. Daa'imni kun kennaa fi bulchiinsa biyya lafaallee dandeettii waan foonillee haa guddatu. Guddinni keessa waan maraan ta'u jechi jedhe maqaa Yesuusii sarratti haa muummaa'u. Hamaa isaan dhagginu. Mee akka naannoo keessa huccaa qilleensi daa'imman baay'ee rukutameera jedha. Hamana keetii baay'ee rukutameera. Ammallee deebisi qilleensi daa'imman baay'ee rukutameera jedha. Ammallee deebisa doomaraa guddaa rukutameera jedha. Kabun biyya dhaalaa, kabun kabuteena ariifachiisa, kabun nama tajaajila cimaa jira, kabun immoo addunyaa kana dhaalaa maqaa gooftaa ta'anii eebbiseera. Eebbifama maqaa Yesuusiiti.